barbaadu Oromoo waa takkallee hin dubbatina waa takkallee hin kaasina namallee hin narrabsina namallee hin tuqina akka nama obboleessa islaamaatitti akka nama obboleessa muslimaa akka nama obboleessa keessan nama diin barsiisee yookaan nama diin barachaa jiruutti aduu birurraa kaaftanii wallahi yoo aruuza kiyya gammachuu kiyya kana barbaadan taatan miyyolleen na gammachuuti argullee naanii feeti kalaas erga waliin deemnee hanganaan kaayyee jennu taatu waa takkallee hin dubbateenaadha yoo dhugumaan namummaan isinitti dhagaamtu taatu ani hedduu miidhame wallahi hedduu miidhame ammoo garuu shamarran hadaraa jecha kiyya kana qalamaan illee taatu barreeffadhaadha nama isin jaalatutti hadaraa hin boonina nama isin jaalatutti hadaraa hin boonina nama isin jaalatu qalbii isaa eegaa hanganuma qofan isin jechuu arbaata dubbiin isin dheeressu waa takkallee hin naasayina waa takkallee hin dubbitina waa takkallee manguddummallee jeenaa yoo akka nama muslimaat atiin barana guutuun arrabsaa baates yoo dhugumaan obboleessa kan kee akka inni sammuun isaa nagee taatee jaaramuu barbaadu kataatu taatu akka na cinaa dhaabbattee aduu guyyaa baruu deemee akkanan deemee ni haa godhadhee deemee fuudhu qofa hanganuma qofan sirraa arbaata. خلاص واتكلم إن سينا واتكلم أجند اللي قدسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيت أنجل إيسا خلاص Okay, dagi sini certain guys semua tu rumu dagi fada adam bana infusi saja infusi fada apa mana khia kabajaan infoosifadha garuu akka ajandaa ta'uu hin barbaadu akka jettee booniyeen yoo abbaa jibban haqa namaan jibban ustaas Muhammad eeganaa fi nuur akka boqonnaa namaan jibban miit godhadhaa please takka ajandaa miidiyaarraa boqonnaa fudhatee hin beeku jette ajandaa miidiyaa osoo deemuuti waan hedduu takkarraa nu gahee kanaafi أنا فيني ولدتي هنديم نوجت لا مجيون أنا إسا وجنين هنديمو نما إسا وجن ديم نما بيجي خيس هجر نما إسا رافقونتين فودو كوا نصراتين يجت إنيس نصراتين يقربي مسنجرا ولدو فيني نسدي ناسوني أرادونا بروا آخرادا كانين صبوتو كتير آخر ربي قوياك أمان الرجاجة شو ربي فجتة منا بتدري دتشي بتدري تنجي محمد منا جارد ليك أباجي منين أنجار دهون حراريجي حرار كيسا أردتني أجيجر كان أردتيمو من يكوني مليون علامة ترياتاجي مالك أنا هركا كابونين في تدريجي سنيكله أرشي تكهين كابو مجوزة تايني خاورة دجارتي أرسامي كخفلل أدان حفني يكونو نديدتي نهي خنان جتتي قربان تكا ولجتي دبچا انجرو نهي خنان جتتي أنا راندوفني أني حواسني كيا أرومون ورن الرادلت ورد إمك يجعل كبا قالوا ما نوردو فاجر تاني كارشي ولتي بوسا نفوسي سامنين كبا بونيتي يعني تقال فرجيتين اتي لفئه منا خنا جارت ليه منا جارت شو مالي بول جلا جارتين جلد وتنقل فتشو هندن دينه هاد نديد ديسيني نرى هفتي جرتي أرومون أسو أجندا نقول نربي في جتشا جلا أكا المسانيتي أكا أستاذ سانيتي إسيف جارلا سيتي فانيس أرسا قدا خفلة إسيس جاتي يف أرسا قدا خفلته والربين جملة علمنا ما جه هنتاتو منا حواسنا اتقام مدوتي بلما حواسنا فدي سانيتي ناك أبي منا إفي سانيتي اتقام مدانيتي واندن دي ولتي بوساني أني الشيخ موسى سوالات الدكي نفوس سجاني وانين على الرأولين قالوا ناف حواسنا خيها قبيسو حواسنا كنت إما خيها جلقا وهكذا ما جلجرا دران ناقي أجي أورمو أستاذ نقول أكجي إيغان بوني يولدو في أجندات راتك كام بانيجي أما قروا أجندات وهم بربادو سبب أجنداتي أستاذ هون نسنا ديساني شيكوتي نسنا ديساني درسون اللين نديساني واميك آتون الرقي دين الرتي حقا نجي وبليسك هين يكون
jaalalti waan naman gooneen qabdu osoo ustaas boonii yedhaan osoo boonii waliin jaalatin Muhammad hin beenu nuti gaarii ta'us hamaa ta'us jarjaraa ta'us suuta deemaa ta'us hawaasni Oromoo hin beenu eegeysaa waliin dhufan agarre kanallee ka godhe qeequmsa garagaraa kan deddeebii keessatti dhufuutu obsa fixachiisee miciyyoon akka gabbaatee dubbatu innilleen akka gabbaatee dubbatu godhee akkana ma isaa wajjin mana tokko keessa dhalateetti jara kana amala isaanii barannee haala isaanii barannee jireenya isaanii keessa akka hawaasaa seennee jirra eega seennee jirruufuugaa wanni isaan irra geentana ani wanni jechuu barbaadu dhiiraas ta'e dhalaas ta'e bultii jaarrachuudhaaf yeroo kaatan haasawa kana jidduuniin buusa yeroo bultii jaarrachuu kaatan jaarsa kee meediyaarran fidin jaarsi kee meediyaarran fidin jaalallee kee meediyaarran fidin jaalallee teetillee meediyaarran fidin kana maalin jechuu barbaade meediyaarra wanni dhufe takka ta tolte nagar takkee nasiibaa nama mataa jabaatuu fi nama obsa qabu akka Hamzaa Haajii fi akka Ashitti Abbilee malee akka Nasrii Aanoolee malee meediyaarratti namni bultiin gabbaatee tolteef hin jiru. Nasri meediyaarra fuudhe Hamzaa keenya kunis meediyaarra fuudhe garuu bilchinaan bultii isaanii jabeeffatanii alhamdulillah namoonni akkanatti ifirraa amantii qabdan yoo taatan malee jaartii ta'e jaalallee ta'e sooshaal miidiyaan fidini wanni amma goonu Hamzaanis jira Hamzaa Hajii ustaaza keenya ballama qabaaf hawaasa nama 3,000 jirtanii faraqatti ol seenaa fadhii teessaniin ustaazni ganaa meediyaarratti hin deebi'u jeeqnoo shuluk jeebu'ee jira agartanii jirtanii because yoo yaadattan ta'e baabaa sheekamiin Ibroo ustaaz Mahamad Bayyaanii bilbilee gorsa bilchaataa tokko jedhe anillee mooshinaal ta'eetiin viidiyoo takka waraabee ture ustaaz Jamaal Aliyyiitii fi ustaaz baabaa sheekamiin Ibrooti waan dabarsee qabaa haa kabajamu baabaan amiin dubbisee waan jeen miidiyaarraa gabbu'i dhiisi dhimma kana jaartii ta'e lafa gabbuufadhu lafatti waan gootu godhadhu jeen Muhammad gorsa baabaa sheekamiin Ibroo sirritti fudhatee jira ga'ee sagalee kana biraan ga'a wallahi sirritti fudhatee jira ani ammas waniin jechuu barbaadu ulamaayin teenya tabiyya keessa jirtan ka Harargeedha siigalee Abdurrahmaan Hussein baabaa sheekamiin Ibroo Sheekh Jamaal Aliyyi abbaa keenya khajaalannu khabanyu sheekhi keenya guddaa akka Itoophiyaatti qabnu Sheekh Musaa Su'aalaa Barsiisaa Muhammad Bayyaan Muhammad nuufuusisaa intala jaalattan waan dhabdan akka hawaasaatti nu gaafadha intala isin irraa gammaddan mucaa kana qabaa nuti qaba mucaan kun nama xiqqaadha quraana irratti haga nagee qalbiin isaa cabxee jirti gaa'is Oromoo ilma keessan irra dhaabaa laala obboleessa keessan irra dhaabaa laala gurbaa haboo taatuuf gurbaa adaadaa taatuuf yookaan ilma kee godhi Muhammad Bayyaan laali namni hundinuu jechuudha dhimma isaa kana ammoo booda ajandaa qoosaa keessaa baasan namni rabbii guyyaa qiyaamaa sodaattan ka islaamummaa qabdan aniif tadhee jira mana qabaa fi gargaarsa isaan malu Oromoon biyya keessaas ka biyya alaatis isa duubatti godhaa mucaa kana gad waati dubbii haasawtu yoo anamma wallahi dhiifama narraa ta'a osoo dubbuma kiyya kanaa yoo haasawuu baattanii waa hundallee osoo dhiiftanii ilaa ani Oromoon ajandaa haasawan godhatu malee nama waa takkallee nayyee jiru nagarra dhiifaman narraa ta'a waa takkallee gee gabaabsa an xumuree gabaabsatan jira ammoo kanin dhiisiniidhaam namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatitti amantan kanin dhiisin ani miyyoon tutuni naaf barattootiyaa akkasuma jiin anaafis ta'e nama hundaafis amaanaadha dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan akka inillee hin haadara akka sababa keessaniin illee jechaan illee tuyxanii islaamummaarraa akka hin baan yookiin akka amantaa teessan jabeeffatti namni ilmi namaa kamuutu ni dogongoraa waan ta'eef rabbiin hireen harka rabbii jirti jaalalti immoo jaalaltinis harka rabbii jirti akka namni tokkollee jechaanis ishillee hin xune akka obboleettiitti akka obboleessaatitti akka jabeeffatan hadara inuma kabaja islaamummaatiif jecha kabaja obboleettii teessaniitiif jecha bakka guddaa naaf qabaadhaafi anammallee taanaaf bakka guddaan qabaa wallaahi mallee taanaaf ani na biratti dubartiin na biratti kabaja guddaadha qabdan gafeetu yoo dogongortellee dhageeffadhaa na biratti dubartii
kabaja guddaa qabdi yoo nan geeffedhe wanta iyyee jedhellee carraan adda nu baasellee na biratti dubartiin kabaja guddaa qabdi kabaja na ulfina na biratti qabdi haa ta'u waata takkallee akka waa takkallee isin jenne yoo ka dandeessan kan taatan ani wallahi waa'ee gama jaalalaa tanaanis hedduun akka malee sammuun xiyyannaa jeeqamaa jirte sambiro gootee ummaa xiyya salgadu guyyaa irraa baraachaa jirti.